Nama akkam jirtu hordoftoota koo nagumaami. Odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhiyaadheen isinitti himaa hanga xumuraatti akka waliin turtaniif kabajaan isin affeereera. Turtii gaarii. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa fi Ayerlaand waliigaltee deeggarsa yuuroo miiliyoona 8,400 mallatteessaniiru. Akkaatuma kanaan ministeera maallaqaa obbo Ahmad Shidee fi ministeerri deetaan ministeera misooma idil addunyaa fi diyaaspooraa Ayerlaand Shoon Feelming waliigalticha mallatteessaniiru. Maallaqa kana keessaa miiliyoonni 5 sagantaa seeftineettiif, miiliyoonni 3 misooma itti fufaa fayyaaf kan oolu ta'uun himameera. Kumni 400 ammoo fooyya'insa dinagdee biyya keessaatiif kan oolu akka ta'e odeeffannoon ministeera dhimma alaarraa argame mul'iseera. Kuni kanatu jiru ittaanaan muummicha ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnon ministeera dhimma alaa Veenzuwaalaa Yeebaan Giilpeentoo waliin mari'ataniiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa gara Veenzuwaalaatti balali'uu akka eegaluuf Yeebaan Giilpeentoon wayituma kana gaafataniiru. Dhimmoota waloo biyyaalee lamaan irratti akka mari'atanis eerameera. Bara barnootaa kana sirna barnootaa fooyyessuu fi barsiistota ga'umsa qaban horachuudhaaf hojjetamaa akka jiru ministeerri barnootaa beeksiseera. Yaa'iin waliigalaa barsiistota 36ffaan magaalaa Jigjigaatti gaggeeffamaa ture xumurameera. Bara barnootaa kana keessa sirna barnootaa fooyyessuu fi barsiistota ga'umsa qaban horachuudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jiru ministeera barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa himaniiru. Sadarkaa biyyaatti lakkoofsa manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa dabaluudhaaf kan hojjetamu akka ta'e ministeerichi himaniiru. Barnoota gannaa babal'isuun ga'umsa barsiiftootaa dabaluudhaaf hojjetamaa akka jirus dubbachuu isaanii miidiyaan naannoo Somaalee gabaaseera. Daayirektarri olaanaan Inistituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo obbo Dirribii Tafarraa kitaabota akaakuu garaagaraa 14 maxxansuun uummata biraan ga'uun akka danda'ame himaniiru. Obbo Dirribaan bara kanas mata dureewwan 62 irratti qoratamaa jira jedhan. Afaan, aadaa, seenaa fi aartii Oromoo irratti hojiin qorannoo cimee kan itti fufu akka ta'es dubbatan. Inistituutiin Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo erga hundeeffamee waggoota 2 keessatti mata dureewwan garaagaraa irratti hojii qorannoo gaggeessuus himaniiru. Hanga ammaattis kitaabota akaakuu garaagaraa 14 maxxansuun uummata biraan ga'uun danda'ameera jedhan. Aadaa, seenaa fi aartii Oromoo baasuudhaaf hojiin hanga ammaatti hojjetamee galaana keessaa fal'aanaan akka jechuuti jechuun dubbatan. Bara 2015 mata dureewwan 60 irratti qoratameera. Baranas mata dureewwan 62 irratti qoratamaa jira jedhaniiru. Hoogganaan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa obbo Huseen Fayyisoo gama isaaniitiin biyyaaleen kan guddatan warraaqsa aadaa gaggeessuun ta'uu himuudhaan warraaqsa aadaa gaggeessuudhaaf hojjetamaa jira jedhan. Itti gaafatamaan waajjira qindeessaa kilaasteraa hawaasummaa Oromiyaa obbo Nuuraa Guyyoo seenessi dogoggoraa kan sirraa'u qorannoodhaan akka ta'e himan. Kanaafis seenessa dogoggoraa sirreessuudhaaf hayyoonni Oromoo ga'ee isaan irraa eegamu akka ba'aniif dhaamaniiru. Gabaasii kan OBN. Qorannoon raawwii hojii Oromiyaa xumurameera. Qorannaan raawwii hojii Oromiyaa Adaamaatti tibbana gaggeeffamaa ture kallattii hojii gara fuulduraa kaa'uudhaan xumurameera. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waltajjiin qorannoo raawwii hojii adeemsifamaa ture milkaa'inaan akka xumuramee fi kallattiin kaa'amu ilaalchisuudhaan ergaa dabarsaniiru. Ergaa guutuu Pireezidaanti Shimallis Abdiisaa dabarsan akka ittaanu kanatti isiniif dhiyeessaa hordofaa. Gamaggamni raawwii hojiilee kurmaana tokkoffaa guyyoota darban keessa taasisaa turree xumuramee jira jedhan Pireezidaanti Shimallis. Muuxannoowwan milkaa'inaa fi hanqina waggoota muraasa darbaniirraa ka'uudhaan karoora bara kanaa maqaa karoora xiiqii jedhuun moggaasuun keenya ni yaadatama. Milkaa'ina karoora kanaatiif ammoo hunda dura ka'umsaa fi maalummaa karoorichaa hubachuun dhimma murteessaa ta'uu hubachiisuun barbaada jedhan Pireezidaantichi. Ka'umsi karoora xiiqii gaabbii osoo qabnu akka dhabaatti osoo dandeenyu akka dadhabaatti maaliif jechuurraa kan ka'udha. Inni biraa maalummaa karoorichaa hanqina hubannoo tokko malee beekudha.
Haaluma kanaan karoorri xiiqii kun dilbii poteenshaalii qabnu kan hubate hiixataa kaleessaan kan hin madaalamnee fi haala adeemsa isaa baay'ina ariitii fi qulqullinaan raawwachuudhaaf oomishuu kan taasisedha. Gamaggama goolabneen ka'umsa maalummaa tooftaa fi humna raawwii keenyaarra dhaabbachuudhaan raawwii kurmaana tokkoffaa bara hojii 2016 gadi fageenyaan ilaalleerraa jedhan pirezidaantichi ergaa dabarsan kanaan karoorri qabamee fi raawwiin jiru humni raawwii keenya kan ta'an humna maatii, humna mootummaa, bajata akkasumas immoo humna waloo waliin hangam akka wal simee fi fageenya hangamii akka adeemsisuu danda'an qoranneerra. Gamaggama raawwii baatiiwwan sadan darbanii kanaan gama tokkoon cimina mul'atan adda baasuudhaan akkaataa ittiin babal'achuu danda'an, gama biraatiin ammoo hanqinoota mul'atan adda baasuun tarkaanfiiwwan sirreeffamaa fudhatamuu qaban maal akka ta'an adda baasuudhaan kallattii keenyee jirraa jedhan. Haaluma kanaan seektaroonni hundumtuu akkaataa kallattii waliigalaa kaa'ameen hojiilee gurguddoo raawwileen isaanii harkifatan yeroo gabaabaa keessatti sababa harkifannaa isaanii adda baasuudhaan kurmaana dhufutti yoo xiqqaate akkaataa karoorfameen raawwachuun dirqama ta'uu cimsee hubachiisuun barbaada jedhan. Dhumarrattis kurmaana sadan hafan keessatti fayyadamtummaa uummanni keenya akka mirkaneessinuuf nurraa eeguu fi waadaa fayyadamtummaa isaa mirkaneessuudhaaf uummata keenyaaf galle yaadachuun yeroo kamiyyuu caalaa mira yeroo hin qabnuu fi xiiqii jabaadhaan raawwannee karoora waggaa milkaa'ina olaanaadhaan kan goolabnu ta'uu abdii guutuu kanan qabu ta'uu isiniifin mirkaneessaa jedhaniiru pirezidaanti Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsan kanaan. Egaa hordoftoota koo kabajamoo odeeffannoowwan har'aaf qabadhee dhiyaadhee kanneenuma yeroo biroottis haaluma wal fakkaatuun odeeffannoowwan dhimma biyyaa fi Oromiyaa irratti xiyyeeffatan qabadhee dhufuun isinii dhiyeessaa waan hordoftaniif hedduun isin galateeffadhaa. Fayyaa ta'aa, nagaatti.